Ansani keessa waan tokkoon ba'u alwaqti mital seef jedhu. Alwaqti mital seef jechuun hiikkaasaa waan beektaniif isinii kun barbaadu yaa Jimmaa waqtii isii dhufeera. Facebookiin banini injenne kaleessa imooleen banini injenne kaleessa harka kee cabseetan ija kee balleessa mindaan koo dabalaan baasin kees dabalee qaamnu narraa dhume ergasii wal bare mindaan koo dabalaan baasin kees dabalee mirrimaan na dhume ergasii wal bare. Abo dama. Zame ka fincan ta fincan. Ila zame ka gutun fincan ma fincan tat. Fincan ta sagara ke sana mi saat ka tura. हाँ मान जाता हूँ Mesha sallite. Ila amma kamitti meshaan dikin. हाँ मान दिखा Maal maqsaqun daman. Ish. Magan. लगे सारा वो सी नाल इसी वास का बनो मला का लगे सारा वो सी Ana gajarsi. Ana dirti. Dama silasitti jarsa ta'uu fedha. Ana dirti dama. Sanu akka dhiiraatti filakka damaan. Kana gaafa maraadheen hermentiire jee. Bismillah. Ish. हाँ अनुमान दिखा वो या जो अनुमान दिखा मना का लगे सारा वो सी तबा हम बोधो अल्लाह लाइक हम बोधो अल्लाह लाइक उन मकान दिखे राम होता हम बोध Tinfuudha yaantaloo inni fuumillaashii abbaa keetu qaba jedhan kilaashii. Du'een bada malee kaameraadhaan waggaa 10 alatti addan baanu. Du'een bada malee nutu kaameraa kanaan addan hin baasu jechuudha. Maaliif injifannee jirra? Filannoos injifannee jirra. Kanaaf kaameraan gargar ba'uun kiyya waggaa 10 booda malee du'een bada malee hin jiraatu jechuudha. Ansani keessa waan tokkoon ba'u alwaqti mital seef jedhu. Alwaqti mital seef jechuun hiikkaasaa waan beektaniif isinii kun barbaadu yaa Jimmaa waqtii isii dhufeera.